Mata duree dhiiga keenya harka mirgaa keenyaaf jedhuun miseensonni dhaabbata nageenya misoomaa fi badhaadhina Itoophiyaa raayyaa ittisa biyyaaf dhiiga arjoomaniiru. Raayyaa ittisa biyyaa wareegama lubbuu kaffaluun biyya tiksaa jiruuf dhiiga arjoomuun jaalalaa fi aantummaa raayyaa ittisa biyyaaf qabnu kan argisiisudha kan jedhan miseensonni dhaabbatichaa dhiiga arjooman fayyaa ofii mirkaneessuun dabalata lubbuu baraaruuf dhiiga arjoomuun barbaachisaadha jedhan. Raayyaan ittisa biyyaa jaalala biyyaatiif qaba jechuudha. Jaalala biyyaatiif isaan immoo qaban nummoo dhiiga kennu waan xiqqoodha. Isaan lubbuu isaanii nu kennaniiru. Nummoo jaalala keenya akkaataa kanaan warra miidhamaniif dhiiga keenya yoo dandeenye kabaja guddaatu nutti dhagahamuu qaba. Dhiiga kennuun koo fayyaa kiyyaafis dhiigni kiyya gartee ni haaroma. Akkasuma immoo wanni nan akka tasatti kennu kuni lubbuu nama sadii baraaruu danda'a. Raayyaan ittisa biyyaa utubaa biyyaa ta'uu kan eeran miseensonni dhaabbata nageenya misoomaa fi badhaadhina Itoophiyaa dhiiga arjooman kunneen nageenya biyya keenyaa waaressuuf raayyaa ittisa biyyaa cinaa hiriiruun murteessaa ta'uus himaniiru. Gargaarsi inni kaan yoo hafe waan danda'uun wanta rabbii isaaf kenneeni gargaarsa akkasii gochuun isaa gaarii ma jedhame yaada. Jaalala raayyaa ittisa biyyaa afaan miti kan haasa'amu jechuudha. Maaliif wareegama biyyaati. Dafqa isaaniis ijoollee isaanii maatii isaanii haadhaaf abbaa isaanii dhiisaniiti kan achitti biyya eegaa jiru jechuudha. Kanaaf raayyaa ittisa biyyaa deemu malee utubamuu hin danda'u biyyi. Kanaaf sirriitti dargaggeessi shamarreenis immoo kan akka kootii dhufanii dhiiga arjoomuu qabu. Jijjiirama na booda baay'ee waan jijjiiramnee jirruuf raayyaa ittisa biyyaa cinaa hiriiruun dargaggootarraa waan akka dirqamatti ilaalanii akka jireenyatti ilaalanii cinaa dhaabbatanii jira. Pireezidaantiin dhaabbata nageenya misoomaa fi badhaadhina Itoophiyaa Abdii Amaan gama isaaniitiin dhaabbatichi guutuu biyyattii keessatti caasaa nageenyaa utubuu dabalatee hojiilee garaagaraa qindoominaan hojjechaa kan ture ta'uu dubbachuun dhiiga arjoomuun hojii dhaabbatichaa keessaa isa ijoo ta'uu dubbatan. Miseensonni keenya gara miliyoona 2.8tti dhiyaatan Itoophiyaa guutuu keessatti hawwaannisi nageenyaa ijaarsa nageenyaa jalatti gurmaa'anii hojjechaatii jiru. Kana qofaan miti biiroo dargaggoo fi ispoortii naannolee faana biiroolee nageenyaa faana fi biiroolee dhimmoota hawaasummaatiin wal ilaalatan faana qindoomina guddaatiin dargaggoonni abdii biyya kanaa ta'an abdii boruu ta'uun isaanii har'a leenjuu qabu. Leenjii san as keessa bahanii abdii boruu ta'aatii jiru. Isa kanaaf ibsa keessaa tokko kan guyyaa har'aa ilaaluu dandeenya jechuudha. Qajeelcha olaanaa buufata fayyaa raayyaa ittisa biyyaatti hooggantuu olaantuun nageenyaa fi kunuunsa buufatichaa Birgaadeel Jeneraal Urgoo Shibashii gama isaaniitiin dhiiga namni tokko arjoomuun lubbuu nama sadii baraaruun akka danda'amu eeruun namni fayyaalessi umuriin isaa waggaa 17 hanga 65 ta'e kamuu sababa dhiiga arjoomuun rakkoon fayyaa isa mudatu hin jiru jedhan. Miseensota dhaabbata nageenya misoomaa fi badhaadhina Itoophiyaa raayyaa ittisa biyyaaf dhiiga arjooman kanneenis ገለቴፈታኒሩ በአንድ ሰው ደም ልገሳ ብቻ የሶስት ሰው ህይወትን ማዳን ይቻላል። dhiiga namni tokko arjoomu qofaan lubbuun nama sadii baraaruun ni danda'ama. Namni fayyaalessi umuriin isaa 17 hanga 65 ta'e kamuu karaa salphaadhaan dhiiga arjoomuu ni danda'a. Namni dhiiga arjoomu sababa dhiiga arjoomeef rakkoon fayyaa isa mudatu tokkollee hin jiru. Qaama ofii haaressuu fi rakkoo dhukkuba onnee xiqqeessuu ni danda'a. Dhiiga arjoomuu isaatiif ofiisaa fi nama kan biraas baraaraa jechuudha. Miseensonni dhaabbata nageenya misoomaa fi badhaadhina Itoophiyaa har'a dhiiga gumaachitan jaalala raayyaa ittisa biyyaatti agarsiiftaniif galatoomaa jechuun barbaada.